macaafa qulqulluu irraati hojii ergamootaa giddu galeessa godhate. Hojiin ergamootaa har'aa waldaa kiristaanaatii fi iddoo guddaa qabaa jennee jalqabne. Wangeelli Yesuus Kiristoos wangeelota afurtu ture. Maatiyos, Yohaannis, Maarqos fa'aa, Luqaas fa'i achi keessatti hojii Yesuus Kiristoos hojjetee fi bartoonni akkamittiin akka isaan leenji'aa turan argisiisa. Yommuu gara hojii ergamootaa irra dhuftan garuu isa Yesuus Kiristoos irraa fudhatanii yommuu isaan hojiitti kan argina. Kanaaf macaafni hojii ergamootaa macaafa seenaa jedhamee waamama. Maaliif akkas jedhamee? Waan gurguddaa afuriin guutuudha. Inni tokko bu'aa hafuura qulqulluuti. Lammaffaa bartoonni humna hafuura qulqulluu sanaan hidhatanii wangeela lallabuu danda'uu isaaniiti. Bu'aan wangeela lallabuudhaan argame waldaatu hundaa'e. Waldaan isheen hundoofte immoo biyya lafaa isa dukkana keessatti hidhattee dhiibbaa uumuu dandeesse. Dhumarratti ergama Yesuus Kiristoos galmaan ga'uudhaaf kan kenname ta'uu isaatii jechuudha. Egaa har'aa nus akkasuma jechuudha hojii ergamootaa keessatti. Yommuu of ilaallu nus hojii ergamootaa keessa jirra. Barichi bara ergamuuti. Kutaan keenya yeroo hundumaa boqonnaa tokko irraa jalqabeen boqonnaa tokko lakkoofsa 6 irraa kaaseen dubbise. Iddoon ammaa kun Yesuus Kiristoos yommuu humni dhufu, yommuu sagaleen sun dhufu, yommuu hafuurri sun dhufu humna godhattuu jedheetti waan gurguddaa iddoo gurguddaa sadiitti dhaalle kana torban irraati. Kan torban irraati kun aariifadhee waan gaggabaabaa tokko tuqeen darba. Macaafni hojii ergamootaa kun boqonnaa 1 hanga 7, boqonnaa 8 hanga 12, boqonnaa 13 hanga 28tti yeroo walitti qabnu ni jalqaba. Hafuurri qulqulluun akka dhufuudhaaf jiru dubbachuu isaati. Hafuurri qulqulluun kun yommuu dhufu yommuu bu'u immoo waldaan isheen duraa sun guddachaa adeemuu ishee argisiisa. Boqonnaa 8 hanga 12tti expansion to Samaria, conversion of Pauls yookaan immoo Saa'olin jedhamu kun jijjiiramuu isaa waldaan kiristaanaa isheen humnaan uffatte suni biyya lafaa irratti Samaariyaa, Yihuudaa hamma handaara lafaattis babal'achuu adeemuu ishee dubbatu giddu galeessa godhata. Inni dhumaa boqonnaa 13 hanga 28tti immoo waa'ee missionary journey Phaawulos hojii ergamootaatii fi hojii ergamaa wangeelaatiif deemuu isaa argisiisa. Kaayyoon isaa warroota kanaa jennee ilaalaa turre. Hojii Yesuus Kiristoos hojjete beeksisuu, haala keessatti waldaan kiristaanaa utuu hin dhaabatin babal'achuu danda'u, humni hafuura qulqulluutiin guutamuu fi humna argachuu bartootaa kan akkasii kana amantiitti cimuu torban irraa ilaalle egaa. Kanaafanii irra hin dhaabadhu. Dubbiin ijoon egaa wantoota kana ilaallataa jechuudha. Waamicha gosa lamatu jira jennee torban irraa irra caalaatti waa'ee waamichaa irratti ilaalle. Waa'ee waamichaa barannee har'a waa'ee guutamsaati. Warroonni kun walitti hidhamanii akka jiran ilaalaa turre. Waamicha gosa lamatu jira jennee tokko kan waliigalaati, lammaffaan immoo kan dhuunfaadha isa ispeeshaal jedhamudha jenneeti dubbanne. Waamamuun ishee kana nan dubbisa. Waamamuun adeemsa ittiin biyya lafaa jalaa baanee gara Kiristoositti dhufnudha. Waamamuun jijjiiramuudhaaf. Guutamuun immoo keessa jiraachuu fi hafuuricha jala of galchuudha. Isaan geggeeffamuudha. Geggeessa hafuura qulqulluu jala galuudhaa jechuudha. Hafuuraan guutamuu jechuun amma akka nuti itti yaadnu fi kan addunyaarra jirtu kun garaagara ta'uu danda'a. Tarii guutamsaa afaan haaraa dubbachuu, sochii garaagaraa argisiisuu, raajii dubbachuu kan akkasitti yaaduu dandeenya. Guutamsa inni jedhu garuu hafuura qulqulluun guutamuu inni jedhu to'annoo hafuura qulqulluu jala jiraachuudha. Hafuurichas of keessaa qabaachuudha malee geggeessaa hafuura qulqulluu jala galuudha malee raajii dubbachuudhaan, faarfachuudhaan, afaan haaraa dubbachuudhaan madaalamuudha. Hafuura qulqulluun guutamuu jechuudha. Waamamuun jijjiiramuuf akka ta'e Phaawulos converted guutummaa guutuutti jijjiirame. Hafuura qulqulluun gaafa dhufu maal nama godhaa? Nama jijjiiraa jennee waamicha jala owwaachuun of kennuu tole jechuu gaafata waamichi. Of kennuu tole jechuu fi owwaachuu barbaachisa.
isheen kuni waamicha sirrii hidhuu hundee barsiisa sirrii hidhuu waldaa ishee tokkitti waamicha fidhambaa yookaan ija qabeessa fidaa jenna. Waamicha sirrii hundee barsiisa sirrii waldaa ishee tokkitti dhumisaa fidhamba'umsa fidaa. Waamichi Waaqayyo nama waamu ulaagaa namaatiin miti. Warroota kana wanta torban darbe dubbannedha. Waamichi itti waamamne waamicha ittiin garbummaa cubbuu jalaa baane tokko. Lammaffaa waamicha keessatti Waaqayyo wajjin jiraatamu. Sadii waamicha jiraatamuufidha. Afur waamicha keessatti Kiristoosin yaadannu labsinuu fi beeksifnu. Shanaffaan waamicha nuuf malu miti Kiristoostu ittiin waame. Kanaaf akkasitti beekuu qabna. Waamichi nuti waamamne hin geeddaramu. Hin geeddaramu. Waamamuun kun hojiif. Lammaffaan waldaaf. Sadaffaan kennicha nutti kenname faayidaa dhuunfaa keenyaatiif utuu hin oolchin waldaadhaaf oolchuu danda'utu nurra jira. Waldaan ishee jedhamte waldaan ishee dhugaan torban darbee tokko eenyunnatti maamala ishee tokkoffaa irratti asirra jira baay'een argamu natti fakkaata gaa kun cabaadha. Mul'atu garuu hin argamu miti amma tokko. Waldaa ishee dhugaan amala gurguddaa afur qabdii jenne. Waldaa ishee dhugaan amalli ishee dhugaan amala gurguddaa afur qabdii. Tokko eenyuun nutti himaa? Waldaan isheen tokko. Waldattiin tokko. Lammaffaa waldaan qulqulluudha. Sadaffaan waldaan kaatolikiidha yookaan waligalaati. Inni dhumaa apostolikiidha. Waldaa ishee kamii? Waldaa ishee wangeela lallabduu fi ishee barsiisa sirriirra dhaabbatteedha. Waldaa keenya kana keessatti ilaaluu qabnaa jechuudha. Waamicha dhugaa keessa waamicha isaanii sirriitti hubatu. Warri waamaman sirriitti hubachuu qabu. Kanaan dura namoonni dubbii wangeelaa afaan koo irraa dhaga'anii akka fayyaniif inni akkana fo'ee isin hin beektu. Nutis ayyaana gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fayyuu keenya hin amanna jedhee dubbata. Waamicha keenya maal gochuu qabna jechaadha? Hubachuutu nurra jira. Lammaffaa jijjiirama yaadaa fi jijjiirama hojiitu jira. Jijjiirama yaadaa inni jedhu namoonni yeroo dheeraa jiraatu, yeroo dheeraa mana Waaqayyoo keessa jiraatu, yeroo baay'ees lallabu garuu jijjiiramni yaadaa isaan irratti mul'atu. Akkuma waggoota darbee jireenya hafuuraa guddataa adeema. Yaadi namaa guddataa adeema. Kanaaf isa kana dubbatan iddoo kanatti. Phaawulos hojii ergamootaa boqonnaa 9 irratti isa kana dubbataa jechuudha gaa ergichi. Guutummaa guutuutti jijjiirame duriin jibbaa hin ari'ata. Gaafa waamichi isa argatu garuu guutummaa guutuutti shaakala beeku sana keessaa baheeti jijjiirame jechuudha. Converted jechuun isa kanaa jenne gaa. Isa dhumaa sadaffaa gara tokkummaa ijoollee Waaqayyoo ta'utti nama fida. Ijoollee Waaqayyoo ta'utti dhufna. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irratti warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo turan. Barnaabaas inni yaada biraadha. Warra garaa tokkoo fi yaada tokkoo turan jedhee dubbata. Eenyu? Amantoonni. Ijoolleen Waaqayyoo sun yaada tokkoo fi qalbii tokko, hafuura tokko qabu turanii jedha. Arfaffaa yaada Waaqayyoo hubachuutti guddatu. Yaada Waaqayyoo hubatu. Waaqayyoo eenyuun akka inni ta'e waa'ee Waaqayyoo qoratu. Waa'ee Waaqayyoos beekuutti dhufu. Dhoksaa dubbii Waaqayyoo hubachuutti dhufu. Teoloojiin jedhu isa kana gaa. Waa'ee sagalee Waaqayyoo qoratu. Dubbiin Waaqayyoo maal jedha jechuutti dhufu jechuudha. Shanaffaa irratti wangeelicha isa hubatan sana maal godhu? Lallabu. Biyya lafaan ga'u. Namoota biraan ga'u wangeela. Torbanni lamaan darbe kana leenjii baay'ee tokko fudhanne. Guyyaa 4 guutuu Hararitti. Guyyaa 2 guutuu Dirra Dawaa irratti. Maa inni leenjiin kun jettan yommuu yaaddan waan biraa miti.
waa'ee moo waan ani haasaa jiru kana waan biraan qabu. Si'a tokko maal amma waggaa 5 yeroo mana barumsaa teessanii barattanii kanuma barattuu jedhanii jaarsi tokko nama guddaadha waldaa keessaati. Amma kanuma barattuu waggaa 5 yeroo mana barumsaa teessanii barattan jedhan hin dhumu. Egaa misraachoo dhugaa lallabuu isa jedhu kanaan alaa ijoon leenjii guyyaa 6. Ni amma waanuman biyyi lafaa fayyee fakkaata. Nus immoo amantii kana waldaa dhufuunis amaluma malee waldaa dhufuun barbaachisaadha jennee yallee yaannee hin beeknu. Namoonni naannoo keenya jiran ammallee hin fayyine. Warroonni naannoo kana jiran hin fayyine. Harargeen naannoo kana jiru sabni hin fayyine. Akkasuma immoo sabni Hararii wangeela tokko illee hin dhagahin jira. Namni hin fayyin jira. Ammayyuu hidhamee jira jechuudha. Nuyi akka waan qe'een nagaa ta'etti gadi baanee ol gallee waaqeffannee gadi baana. Waldaan kanuma inni yaanname ergamii waldaa. Kanaaf baay'ees barachuun nu dinqu, baay'ee kadhachuunis nu dinqu, baay'ee hafuuraan guutamuunis nama baay'ee hin dinqu. Yommuu dhoofsaan isaa namaa galu garuu fagoo jirra. Ammayyuu wangeela lallabuun isa jedhu fagoo jirra malee dammaquu qabnaa jechuudha. Levelii kanaatti naana ga'uu nan darba. Doctrine, the importance of doctrine of the Holy Spirit. Why afro kullu paragraphing kun natti tollaan mana askaa'e waa'ee pneumatology maal jedha waa'ee koorsii baay'ee bareedaa tokkodha. Waa'ee afuuraa kiristaanonni fi amantoonni beekuu qabu jedha. Amantoonni waa'ee afuuraa adda baasuu qabu. Afuurri kunis baay'ee jira. Afuurri kun afuura qulqulluutu jira, afuura qulqulluun taa'ee jira. Afuura dhugaatu jira, afuura sobaatu jira. Kanaaf baay'een isaa haguugamaadha amma. Nama goyyoomsa. Afuurri hamaan naqeetti galee jedhamni dhaqee afuura raajil sanatti galeeti soba dubbachiise dhannee goyyoomsinaa jedhe afuura sobaatu jira jechuudha. Kan raajii dubbatu. Kaleessa eeggadda dhugaa dubbatu guyyaa tokko mondoo goggoru. Afuura akkasii jira. Kana adda baasaa jechuudha. Kanaaf waa'ee afuuraa barachuun, waa'ee afuura qulqulluu barachuun waldoota kiristaanaaf amantootaaf baay'ee barbaachisaadha. Afuura isa kamtu nu keessa jiran. Afuura isa kamiin qabna? Afuura qulqulluu hubanne. Afuura qulqulluun amala akkamii qaba? Afuura qulqulluun eenyu? Afuura qulqulluu fi afuurota biraa akkamitti adda baasna? Achitti dhufuu qabnaa jechuudha. Kun isa kana dubbata. Hunda kana dubbachuu hin danda'u gara pooyintiin barbaadutti deema. Humna afuura qulqulluun guutamuun hojii ergamootaa boqonnaa tokko lakkoofsa 5, hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti argachuu dandeessa. Isiin utuun turin dandeessu. Utuun turin afuura qulqulluudhaan cuubamtu kan jedhu jira. Humna afuura qulqulluutiin guutamanii dubbachuutti, afaan haaraa dubbachuutti, sammuun isaanii banamuutti beekumsa fide afuura qulqulluu yommuu bu'u. Gararraa kanarratti hin guutamtu ittiin cuubamtu jedhame dhumarratti sammuu bane. Beekumsa fide, sammuu beekumsaa fide jechuudha. Afuura qulqulluun eenyu akka ta'e sarara kana dubbiseen yoon darbee afuura qulqulluun ofiisaaf waaqayyo ta'uusaa, alfaadha oomeegaa ta'uusaa, inni isa waaqayyo bira ture ofiisaafis waaqayyo ta'uusaa, akkasuma isa uumu ta'uu uumaa biyya lafaa, isa biyya lafaa jiraachisuu fi jiraachisaa biyya lafaa akka ta'e iddoo kana irratti hin argitu. Ruhaa jedha afaan Ibrootiin. Ruhaa jechuun breathing yookaan immoo wings yookaan breathing. Qilleensa yookaan hafuura akka jechuuti. Hafuura jireenya godhu namatti baafate seera uumamaa irraa jedhu sana. Waa'ee afuura qulqulluu yeroo dubbisnu yeroo hundumaa akka kuuma haaraa keessa dhufnee hojii ergamootaa irraa jalqabuu qabna. Waa'ee afuura qulqulluu yeroo kaafnu seera uumamaa irraa jalqabuu qabnaadha. Isa abbaa bira ture. Dhugamumsa amantii kiristaanaa kan Niiqiyaa irratti abbaa biraa kan ba'u isa jedhu irratti Kaalsedooniyaatti kan yoo mariin geggeeffame abboota amantii warra jalqabaatiin abbaa biraan ba'u afuura qulqulluuni ilma biraa qofa biraa bahaa jedhani. Waliin morkii akkasii jira. Afuurri qulqulluun garuu akka barsiisaa warra Luuteraanitti yookaan immoo barsiisa sirriidha isa jedhamu kanaani afuurri qulqulluun abbaa biraas kan ba'u ilma biraas kan ba'u jedhamee waamama. Abbaa wajjin kan ture ofiisaafis uumaa kan ta'e walqixa jechuudha Tiriiniitii keessatti.
Kanaaf ana danarra fide. Hafuurri qulqulluun uumaa ta'uu isaati. The creating spirit hafuura uumuudha. Hovering and speaking hafuura dubbatu, hafuura golguu, hafuura eeguu akka jechuuti. Hafuura eeguu bishaan sanarraa hafuurri qulqulluun hin socho'a ture inni jedhu hin eegaa, hin to'ata isa jedhu of keessaa qaba jechuudha. Sustaining and renewing inni jedhu itti fufsiisu jechuudha. Waaqayyo jalqabatti Addaamii fi Hawaan duwwaatu uumame, namni edda irra deebi'een uumamne hin dhalate malee. Namni addaan hin cinne akka biiftuun itti fufee ifu godhu, akka namni itti fufee waloluu godhu. Sustaining inni jedhu isa kana jechuudha. Itti fufiinsa laata hafuura qulqulluu. Empowering the spirit. Hafuura humnaa. Hafuura qulqulluun hafuura akkamiiti? Hafuura humnaati. Humna qaba hafuura qulqulluu. Kan hin qabnu taanaan kiristaanonni waan biraa namoota biraarraa addan taanu jechuudha. Waldaa ishee Protestaantii taate yookaan immoo Pheenxeedha warra jedhaman nuun kan adda nu godhu beektu humna hafuura qulqulluu qabaachuu keenya. Humna hafuura qulqulluu guutamuu keenya. Galanni isaaf haa ta'u. Iddoo baay'ee dhaxxanii humna hin qabu waan baay'een. Humna akka inni itti qabu maaliin beennaa? Seexana baasa, dhukkufataa fayyisa. Nama dukkana keessa jiru gutee baasa. Humni hafuura qulqulluu guddaa. Waan tokkoon isinitti hima. Training baay'ee booda dhumi conclusionii yookaan immoo gudunfaan marii leenjii keenyaa maal ta'e beektu dhumarratti biyya kana wangeelaan ga'uudhaaf, biyya kana wangeelaan moosisuudhaaf hafuuraan guutamuutu humni hafuura qulqulluu milikitaan mul'achuutu irra jiraasa jedhuun goolamne hundumtuu. Sanarratti walii galte. Siistemaan cabsuu hin dandeessu. Dippiloomaasiidhaan cabsuu hin dandeessu. Wanti ispiriitii kana cabsuu danda'u humna Waaqayyoo barbaachisaa jechuudha. Humni Waaqayyoo immoo maal keessaa dhufa beektu? Hafuuraan guutamuu inni jedhu kuni humna argachaa deemuu inni jedhu maal keessaa dhufa? Yeroo hundaa barachuudhaan dhufa. Nama barumsatti hin barreef malee barumsi sammuu namaa banaa dhufa. Nu garuu barumsa hin jaallannu. Sagalee Waaqayyoo barachuu, dubbii Waaqayyoo barachuu, tokko tokkoon ta'anii ilaaluu, dhaggeeffachuu barbaachisa jechuudha. Yeroo hundumaa ameen jechuudhaan hin ta'u. Barachuu. Lammaffaan immoo kadhannaa baay'ee gadi fagoo ta'e kadhachuudha. Kadhannaa gadi fagoo ta'e. Kadhannaa tsomaaf sagadaa. Kadhannaa fuula Waaqayyoo dura yeroo dheeraa turuudhaan cabsina jechuudha. Biyya kana keessa namoonni baay'een biyya kana dhiisanii hundumtuu warri danda'anii biyyoota garaagaraa iddoo magaalaa gaggaarii jedhanitti galaniiru. Nu garuu eessatti akka gallu maal akka goonu hin beeknu jedhan paastoriin tokko kaleessa. Biyyuma kanatti dhalannee guddanne, magaalaa kana keessatti dhalannee guddanne, baruma baraan wal'aansoo kana qabaa hafnaa fi nuufis Waaqayyo iddoo nuu laataa isaan beeknudha. Inni uffan jechuudha argitanii. Lola hafuuraan uffaniif. Treeningii dhuma sagantaa sanaa irratti akka jiru. Akkasitti beektuu isin amma. Beennaa biyya kana akkasitti. Beennu hundammaa asitti haasa'uu nan barbaachisu ta'u waan ta'eef. Nama biyyi nagaadhaa jennee mateenya. Wanti ta'u hundinuu hafuuraachuu hafuureffamaadha. Uffannaan, dibannaan, ijaarsi manaa diizaayiniin, wanti ta'u hundi siistemii barnootaa hundi waan hafuuraachuu walitti hidhateedha. Birdaa'inaan seenuu hin dandeessan jechuudha. Maaliif ammoo waldaan keenya waggaa ja'a maaliif iyyama jaarsaa gaafattu masi? Frankly speaking, amma dhimmi nuyi addina jala deddeemnuuf hin jiru jecha. Maaliif ammoo waldaan kun waggaa meeqa? Maaliif dhimma anshee irratti ijaarsa ofiishee ijaarrachuuf maaliif gaafatti jettanii yoo yaaddan kana dugda duuba diteeyilii yommuu qorattan yommuu tokko tokko qorachaa deemnu nama keessuma bullee baana malee hin beeknu. Maal akka jiru hin beekna malee. Garuu wantoota baay'ee siistema laga ga'anii jirantu jiru. Adaraas jettanii kan hin dandeenye, itti mattees kan hin dandeenye, furuu kan hin dandeenye jiru. Kun diteeyil baay'ee qorachuu nu barbaachisaa jechuudha. Malee kun dhimma hojiitii, kun dhimma akkasiitii, kun dhimma akkasiitii jechuu hin dandeenye. Kanaaf obboloota koo hafuuraan hidhachuu nu barbaachisa.
waan kana kan iddootti kaasuu danda'u hafuura qulqulluu qofa. Humna hafuura qulqulluutiin guutamu. Nu guyyaatti si'a tokko kadhannaa yoo dandeenye immoo sabbata guddaa waldaa dhufna. Dhufnee immoo sagantaan ganamaa kun ariifachiisaadha. Waama jejjennee faarfannaa keenya faarfannee baanee gallaa kana duwwaan hin danda'amu. Namoonni kaan fooniin biyya kana keessa jiraachuu akka nuffanii jiran isinitti hin jiraamu. Foonumaan barbaachisu biyya kana jiraachuu jedhaniiru dadhabaniiru jechuudha. Garuu humna Waaqayyoon hin dandeenye. Ameen. Ni harka keessan mirgaa fuudhaa. Humna Waaqayyoon hin dandeenye. Waan akkasii jira. Waan akkasii jira. Isa kaan sadarkaa kanatti hin dubbatu. Wantoota akka malee shoof nama godhantu jira waan ta'eef isan dubbatan isa. Garuu kadhannaa isin barbaachisa. Hafuurri qulqulluun yommuu dhufu kakkummaa ofaa keessatti waan inni godhe kana isinitti meetan gara sagantaa koos yeroo kolaallachaa jira. Hafuurri qulqulluun fiizikaalii, ispirichuwaalii, ikoonoomikaalii, sooshalii, mooraal, political liberation. Warroota kana hafuurri qulqulluun kakkummaa ofaa keessatti hafuura Waaqayyoo jedhama. Qilleensa golee arfanii tabboomi ruuhaasa jedhamu sana tabboomi jedhe Waaqayyo Hisqeeliin gaafa dhufu lafeen sun walitti deebi'ee ribuu godhatee foon godhatee ni jedhu isa kana jechuudha. Yommuu dhufu Israa'elii fiizikaalii hin jiranii, ispirichuwaalii hin jiranii, ikoonoomikaalii hin jiranii, sooshalii hin jiranii, mooraalii hin jiranii, politikaalii hin jiransiisanii. Sirni bulchiinsaanis bada. Hafuurri qulqulluun gaafa waan kana hundumaa iddoo tokkotti deebisa. Kakkummaa ofaa keessaa resurrection jedhamee waamama. Dinqiidha jechuudha. Resurrectioniin kakkummaa ofaa keessatti jalqabee jechuudha. Hafuura kutaa guyyaa keessatti immoo yaa saba koo gara kee dhufee awwaala keessi banaa. Nan diiga awwaala kee jedha Ermiyaas keessatti. Saba sana du'aa kaase Waaqayyo. Waan du'aa ka'u namoota namni tokko namni foonii dhukkubfate dana dhufee harka dhannee fi fayyee akkamitti tola. Miraakil. Dubbii Waaqayyoo keessa dubbii hafuuraa keessa yommuu dhuftan garuu nuyi fayyuutu irra camaadha. Nu warra dirreen, nu warra beekneen, nu warra lallagaadhaan jennu, nu warra nu faarfattoota jennu. Ana isa akka kana dhaabatee dubbatu. Nuyi du'aa ka'uutu nurra jira. Hafuura keenyatu fagoo jira waan ta'eef. Hafuuraan hidhachuu inni jedhu hunda keenya laallataa jechuudha. Sabi kuni jiru fooniini, jiru fiizikaalii garuu du'oodha. Danda'a waa hojjechuu hin danda'an. Bara kana booda garuu Waaqayyo waldaa biyya kana keessa jirtu isteeppii caalu noola guutu. Hafuura qulqulluu humni hafuuraan guutamuun kennu hafuura qulqulluun daa'immoo dhufu hafuura qulqulluun jireenya kennuusaa jireenya kennaa. Lammaffaan hafuura qulqulluun ogummaa kennaa ogeessa nama godhaa. Hafuura qulqulluun tokkummaa fi wal gargaaruutti nu guddisa. Hafuura qulqulluun bakka hundumaa akka jiru hafuura qulqulluun akka nu qulqulleessu dubbata. Namni yommuu hafuura qulqulluutiin guutamu dubbii Waaqayyoo ija jabinaan dubbata. Pointii ani barbaadudha warroota kana qofa. Wantoota barbaadu dubbadha qofa. Dubbii Waaqayyoo ija jabinaan dubbata. Namni ija jabinaan akka inni hin dubbanne kan godhu maal beektu? Kan nama sodaata namatti naqu. Kan sodaa namatti naqu hafuura qulqulluun hidhachuu qabudha. Wajjin shayii dhudduu, wajjin guyyaa ooltu, wajjin waajjira tokko keessa ooltu ittiin dubbattan garuu dandeessan. Hiriyoota baay'ee qabdu ittiin dubbattan. Maaliif jennaani? Humna hafuura qulqulluutiin guutamuu dadhabuudha hanqinni isaa kuti. Hanqina akkasii qabdu waan ta'eef har'aa kaaftanii humna godhachuu qabdu jechaadha. Nama hiriyaa sin bira jiru, nama kan Kiristoos hin ta'in, nama biyya lafaa ta'e sana dhugaatti ba'uu qabdu. Ni sodaattu taanaan isa kaanii wajjin hojjettanii hojii mootummaa hojii idilee keessanii utuu wangeelatti hin adeemtu taanaan ammayyuu nuyi kiristaanota miti jechuudha. Ammayyuu nuyi fayyina keenya sirriitti hin beekin jirraa jechuudha. Wangeela babal'isuu fi dhugaa ba'uu Kiristoosiin dhugaa ba'uu ni jedhu waan akkasii kana qabata. Amantoonni kana irra ga'uu qabnaadha. Kaayyoon kanaa malee calluma jedhee miti. Beekumsa ayyaana laataa, beekumsa laataa, qorumsa keessatti abdii bara baraa namaaf laataa, lafa onaa keessatti nama geggeessaa hafuura qulqulluu dhagaa. Ameen.
har'aa kaaftanii akka dubbattaniif Waaqayyo afaan keessan ayyu. Isin amma guyyaatti si'a meeqa dubbattu waa'ee wangeelaa? Waa'ee wangeelaa guyyaa meeqa dubbattu si'a meeqa dubbattu walii keessan wajjinu? Warra namanni gidduu oolla nama meeqatti wangeela dubbattu guyyaa tokkotti? Torbanitti nama meeqatti dubbattu? Har'aa kaaftanii ajandaa keessan irratti qabachuu qabdu. Guyyaatti nama tokko yookaan torbanitti nama 2 3 4 jettanii karoorsuu qabdu har'aa kaaftanii. Hafuura akkasiin isin eebbiseera. Nama hafuuraa yommuu taatan akkasi hojii hojjettu jechuudha. Malee evaanjiliizimiin waan nuyi keenyee ofii keenyaan dubbannu miti. Hafuurri qulqulluu gaa yommuu hafuura qulqulluun guutamnu wangeela lallabna malee asumaa duwwaa miti. Waldaan kiristaanaa waan baay'een aktiiviidha. Waan garaagaraa sagantoota garaagaraatiin qabamaadha manni keenya kun qabama. Ani yeroo dhiyoo asii waan kana ni ilaala. Qabamaadha. Torbanii amma torbanitti amma garuu hin danda'amu akkasitti. Gadi ba'uun gaariidha. Aktiiviitiin mana keessaa gaariidha. Garuu waan baay'ee nu abeera. Nuyi dhuguma warra fayyan yoo taane hojii baay'een nu eegaa jira obboloota koo. Fixeen jira. Pooyintii ani dubbachuu barbaadu lashii kana qofa. Lafa onaa keessatti nama geggeessa hafuurichi. Lafa onaa beektu lafni onaan eessa? Eessa lafni onaan? Lafni onaan eessa? Warra namanni gidduudha. Warra namanni gidduudha. Warra dhugaan beekne gidduudha. Hafuuraan guutamuu gaa akkin itti beeknuu fi akki isaa garaagara. Kanuma isinitti muufan yaa amantoota keenya. Jireenya keessan sirriitti eeggattu. Dubbannaa keessan sirriitti eeggattu. Waamicha keessanii fi maaliif akka Waaqayyo si waame sana walitti maachitu gootu. Objektiivii qabna miti galma qabna. Waldaan amma waan lafarra jirtuuf qabdi. Inni tokkoof tokko wangeela biyya lafaan ga'uudha. Kanaaf immoo hafuura qulqulluun guutamuu barbaachisaadha. Qorumsatu jira. Qorumsa bahuudhaan maal gochuu qabda? Hafuura qulqulluun guutamuu qabdaadha. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Akkasumatti dubbatanii hafuura qulqulluun guutamuudha. Hafuura qulqulluun guutamuun siisteema keessa dhufa. Giraajuwaalii dhufa malee isa nuyi si'a tokko jennee badu immoo miti. Isa nuyi si'a tokko torban tokko waggaa tokko nutti to'ee waggaa tokko immoo dhiifnu miti. Isa nuyi gaafa faara nutti tolan waldaa dhufnee gaafa nutti tolu immoo waldaa oollu miti. Hafuura qulqulluun yeroo guutamaa deemtan expand babal'achaa dhufa mul'anni isin kee jiru. Sagaleen isin kee jiru babal'achaa dhufa. Dibanni isin kee jiru gara global gara babal'achuu gara guddummaatti dhufa. Har'aa kaafnee wanta aktiiviitii mana keessaa utuu hin ta'in hafuurri Waaqayyoo gara addunyaatti gara waan bal'aatti nu haa ergatu. Guutamsi hafuuraa daangaa jijjiirrachuu, iddoo jijjiirrachuu, sadarkaa jijjiirrachuu obboloota koo. Namni mana keessatti walii kadhannaa, harka walirra keenyaa, kamisa walii kadhannaa, roobii walii kadhannaa, jimaata walii kadhannaa, guyyaa hundumaa walii kadhannaa. Qaasaatiin akkam ta'uuf jennaadha nama akkan itti yaadu akkam ta'uuf deemna akkasitti amanu. Akkam ta'uuf deemna. Amantoota waluma tajaajilaaf naari kottaa sima tokko immoo mudhii keenya dhugaadhaan hidhanneeti gara biyya lafaatti baana. Mudhii keenya dhugaadhaan hidhanneeti isa nutti duulaa jirutti duulla. Waan bara baay'ee cabuu hin dandeenye kana cabsina. Waan ati tuquu hin dandeenye kana kottaa isatti duulla. Kottaa arraba keenya eegganna. Kottaa jireenya keenya eegganna. Kottaa waan waldaan nurraa barbaaduuf wangeelli nurraa barbaadu raawwanna. Afrikaan Harar Afrikaadhaaf Makkaaf Madiinaadha. Harar akkasitti galmaa'ee jira. Makka and Madiina for Africa. Harar akkas. Harar wantoonni wajjin hidhamee jiru obboloota koo rakkisaadha. Karaa ittiin biyya Afrikaatti linne balbala isaati geetiidha waan ta'eef geetii kanarra namni biraan seenuu hin qabudha. Namni biraan seenuu hin qabu. Garuu maraatu baay'ee jira. Hidhamaa baay'ee jira. Du'aa baay'ee jira. Mana isaanii keessa dhukkufataa baay'ee jira.
akkasitti beekuu qabna amantoota. Ni harka keessa mirgaa ol fuudhaa xumuree jira already xumureen jira. Garuu akka yaadi wayii nuu dhufuun barbaada ganama kana. Maqaa Yesuusin humna isiniif haa laatamu. Iyyinee wanyee tajaajillee kadhannee qofa otoo hin ta'in Waaqayyo miira hafuura qulqulluutiin guutamuun nu haa eebbisu. Guyyaa hundumaa hidhattanii akka deemtanii utuu kana beekne guyyaa tokkollee waan biraa naasoo mana kee naannoo waan biraallee naasoo maaliin waldaa kiristaanaa xaxu maaliin waldaan kiristaanaa tarkaanfattu duula hamaa siistema hamaa kana karaa ittiin cabsuuf waan dandeessu irra deemeen sitti biraan hidhachuudhaan hafuurri Waaqayyo har'aa kaasee mudhii keessan isinii fayyada. Ameen. Waldaa keessatti dhufnee waa wayii jennee baanu otoo hin ta'in walitti qabama duwwaa otoo hin ta'in kana booda waldaa rivaayivaalii ta'utu irra jira. Hin ta'amu hin ta'u kiristiyaanii qofa rivaayivaalii. Kadhannee tajaajillee dinqii gochuu qaba Waaqayyo. Ammas immoo haala akkamitti jechuu dandeessu isin hin danda'a Waaqayyo. Ameen. Waaqayyoof hin danda'ama. Waaqayyoof hin danda'ama. Har'a xinneesseen isinitti himaa guyyaa biraa immoo hin dhangala'aa hafuurichi. Amma immoo hafuura laphee keenya irratti dhangala'aa jira hafuurri Waaqayyo. Warra hidhaman baay'ee jira haa fayyan dhufanii. Nama hidhame baay'ee jira haa hiikaman dhufanii. Nama du'e baay'ee jira dhufanii haa fayyan. Amantoota kanaaf biyya kana jirra. Waldaa biiftuu Harar kanaaf addana jirra. Diina baay'ee qabda. Ariyataa baay'ee qabda. Irrafin gabaadhu mudhii kee hidhadhu. Guutamii hafuuraan kadhadhu. Kontiineesii walitti bufii kadhadhu. Kadhannaan yaddinaa isinii kadhannu duwwaan eegna. Meela qeeni fooyya'ee dhufa jettanii dhufina sabbata guddaa kana booda. Yaddaa kotta. Hafuura Waaqayyootiin guutamaa deemaa karaan nama maraacha. Hafuurri isaa nama maraacha. Mana namaa diiga, gaa'ela namaa diiga. Akka namni walii wajjin hin jiraanne godha. Abbaa manaa fadha manaa gargar baasa. This spirit. Kana qorannoon gidduu kana jiru. Gargar baasa. Nama ejjetti xuraa'ummaatti waan biraa garaagaraatti oofa. Kana jala immoo dhukkuba jira. Kana jala immoo maraatummaa jira. Ijoolleen dargaggoonni akka isaan barumsa baranne godha. Tenshinaan itti yaadameeti kun. Hafuura akkasii gidduu jirtu si. Hafuuraa jillolli keenya. Amantoonni waa'ee hafuura qulqulluun beekan taanaan rakkoodha. Firri fira fuudhuun safuu moo safuu miti? Safuu moo safuu miti? Wangeeliin deeggara. Isaaniif garuu gaariidha. Isaaniif garuu gaariidha. Firri fira fuudhuun obbolaa fuudhuun gaariidha. Hin gargaara. Maaliif akka isaan gargaaruu qabu ispiriitii keessa? Hafuurri akkasii garaagarummaa. Yoo jabaanne malee amantoota. Yoo jabaanne malee. Maaliif amma taakkuun. Biyya kana keessatti qabeenya mootummaatiin amantaa babal'ifti. Miti akkasiin wanti tokko qabeenya mootummaatiin hojjetta waan hojjettu seerarra jira. Isa kana immoo gadi qabda. Isa kana immoo danda'ame hin buqqiftu. Sistemaatikali oolee bulee kiristaanonni akka addana keessa hin jiraanne. Oolee bulee waldaan akka addana keessa taa'uu hin dandeenye. Nu garuu hin beeknu nurraa bunanne. Already garuu balbala nu ga'eera. As balbala ga'eera qaamumaan. Ayyee wantoota. Dhimma qunu barbaachisa. Boru akkas ta'uu dhiisuu danda'a. Boru waan biraan dhufuu danda'a. Waldaa kana hin jaallattu yoo taatan kadhadhaa. Inni hin jaalladhu qorqorroo isaa kana mana isaa kana teessuma isaa kana qofa miti. Nama isaatiin ni jalqabaa beektu. Nama isaati. Nama dhufnee tajaajiluu nutti ulfaata bini. Dhuftanii tajaajiluun nama ulfaata. Waldaa dhufuunis nutti ulfaata. Maaliif jennaan hafuuricha qabee jira. Hafuuraan qabamanii jiru. Isin immoo kadhattan. Isin immoo waldaan dhuftan. Yoo dhufne waan biraa yaanna. Yoo dhufne waan biraa nama isa biraa hamata. Wal cabsuu, wal hamachuu, abaluu akka jedhee, abaluutu akka nu godhee, namicha sana utubaa kana odeessinu waan baay'een balbala nu gahaa. Ekonomikaalii of ijaaraa. Siistemaatikaalii of ijaaraa. Wangeela ofirraa achi butaa. Rabname. Waldaa ganama yeroodhaan waldaa dhufuun nutti ulfaatu nu namni jedhan isa kaan dhiisi.
amantoota har'aa kaasee afuurri irri baasin irraa galagalu. Ni kaadhaa madda daqiiqaa tokko na wajjin kadhadhaa.